Kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'ammoo Jiim Sadaniin jira. Jiim Sadan jedhu kuni seenaa mataa isaa danda'e qaba. Kana jechuun qubeen jalqaba gola kana galee qubee afaan Arabiffaati. Qubeen afaan Arabiffaa inni shanaffaan immoo qee kanatti wal ga'ee wal kiphee jira. Egaa seenaa keessatti Jiim Sadan jechuun biyya Jimma inni jedhu qubee afaan Arabiffaa shanaffaa Jiimiin jalqabaa qee guddaadha. Itti aansee mootii Aadilaaf mootii Jaalalaa Jifaar yookaan Abbaa Jifaar inni jedhu qubee Jiimiin jalqabaa. Akkanumas teessoon masaraa mootummaa Jimmaa Jireen inni jedhu qubee Jiimiin jalqabaa. Kanaaf biyya Jiim Sadanii jedhameetiyyuu beekama. Egaa akkas jedha mootiin Maseenqoo Dhaggasaa Abdii. Yaa urufa eleelee urufa leeshaa magarsituu jirtaa yaa biyya Jimmaa yaa biyya hiyyeessaa dabarsituu jedhee tukaasaa. Egaa gartokkeen magaalaa Jimmaa kana fakkaata. Aagii fi nagiin isiniif haa ta'uu, oolmaa gaariin isiniin jedhaa. Kun qee Jiim Sadaniiti. Kun qee Jiim Sadaniiti. Naa galatoomaa, ulfaadhaa, galatoomaa, jiraadhaa. Elaa kunoo qee Jiim Sadanii jiraadhaa.